Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan bakka jirtan maratti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka badii fi balleessaa keenyaa osoo hin ta'in arjummaa fi gaarummaa isaatiin guyyaa har'aatiin yeroo kanaatiin kan ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa gaafa waamnu maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan hin dagatamne maqaan ishee kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, raajonni, qulqulloonnii fi wareegamtoonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni isaaniitiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedha Waaqayyootti kan walitti ilaallu. Egaa waqtiin kun waqtii abaaboo yookiin immoo warahaa tsiggee isa afaan Amaariffaatiin warahaa tsiggee zamana tsiggee tsooma tsiggee jedhamu kana. Kanaatiin wal qabsiisa dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin hin baranna. Waqtii abaaboo yookiin immoo zamana tsiggee jechuun maal jechuudha? Kanatti aansee immoo zamana tsiggee yookiin immoo tsooma tsiggee kana hin soomama moo hin soomamu kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni ilaalla jechaadha. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Daawit faaruu isaa 102 lakkoofsa 15 hanga 16tti maal jedha seetanii? Maaloo yaa Gooftaa nuti biyyoo akka taane yaadi. Maaloo yaa Gooftaa nuti biyyoo akka taane yaadi. Namnis barri isaa akkuma margaati. Akkuma abaaboo caakkaa yookiin immoo bosonaa ni daraara jechuudhaan qulqullichi Daawit ilma namaa fi margaa fi bara ilma namaa jireenya ilma namaa wal qabsiiseetu fakkeenya kanaatiin nu barsiisa jechaadha. Egaa waqtiin kun waqtii akkamiiti? Warahaa tsiggee, zamana tsiggee, tsooma tsiggee kan jennu kun yoomii kaasee hanga yoomiitti inni jedhu kun gaa waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya waqtiiwwan arfan qoqqooddee wangeelota immoo waqtiiwwan arfan kana labsan qoqqooddee hirtee keessatti jechaadha. Kanaaf gaamma waqtiin keessa jirru kun waqtii birraati. Birraa kanaan wal qabate bara isa darbe erga gaggeessineen booda fulbaana 26 hanga sadaasa guyyaa 6 yookiin immoo maskaramii guyyaa 26 hanga sadaasa guyyaa 6tti kan turu waqtii abaaboo jedhameetu beekama. Kanaan wal qabatee waqtiin isaa waqtii abaaboo haa ta'u iyyuu malee midhaan rooba keessa ganna faca'ee aramamee qotamee qotee bulaan dadhabee bu'ee ba'ee facaase sun margee daraaree firiitti buusu asheetiitti kennu waqtii inni qaqqabudha waqtiin kun. Manni kiristaanaa keenya immoo kanaatiin wal qabsiiste ilma namaa fi abaaboo, ilma namaa fi marga waqtii kanaatiin wal qabsiiste qulqullichi Daawit akkuma dubbate yaa Gooftaa nuti biyyoo akka taane yaadi. Namnis barri isaa akkuma margaati. Akkuma abaaboo bosonaas immoo ni daddaraaraa jedhe. Maaliifidha ilma namaaf kana walitti fidu kan inni barbaade kan jedhu dhumarra kan itti dhufnu gaafa ta'u. Egaa akkuma beekamu waqtii kana keessa urgaa qulqullootaa kan ta'e Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dachee fi samii fi lafa miidhagsuu isaa, bareechuu isaa, ogummaa isaa dinqii ta'e qoratamee bira hin ga'amne kanaati. Uumee waqtiiwwan kana kenne faca'ee roobsee qilleensatti bubbisiisee akka inni marguuf firee akka inni qaqqabu qaqqabsiisu isaatiif egaa waqtiin kun hin yaadatama jecha. Keessumaa immoo Kiristoos urgaa qulqulloota
urgaa qulqullootaa ta'uunsaa waqti kana keessa ni faarfatama yookiin immoo ni galateeffatama. Keessumaa immoo gaarreewwanii fi qileewwan garaagaraa tulluuwwan garaagaraa waqti isaanitti abaaboodhaan haguugamanii abaaboon kun immoo foolii addaa, foolii bareedaa, foolii baay'ee dansa ta'e, foolii baay'ee namatti tolu waqti inni itti kennu jechaadha. Waqtiin urgaa qulqullootaa kan ta'e Kiristoos urgaa'ina foolii isaa fi uumama harka isaa kana wal bira qabsiisee qulqullichi Daawit akkuma inni kaa'e waqtii kana keessas immoo waa'ee urgaa isaa inni immoo urgaa qulqullootaaf urgaawaa ta'e waan hundumaa urgeessee mi'eessee immoo uumuun isaa waqtii itti yeroon kun itti faarfatamudha. Maarreegaa waqtii kana keessa sadaasa guyyaa 26 fulbaana 26 hanga sadaasa 6 manni kiristaanaa keenya abbooliin luboonni daaqonoonni tajaajiltoonni beektoonni hayyoonni mana kiristaanaa halkan irraa qabanii faaruutiin galataatiin waaqayyootiin galateeffachaa faarfachaa waa'ee arjummaa arjummaan waaqayyoo immoo nurratti baay'achuusa nuuf danuu ta'uusa arjummaa isa kan nu baay'ise ari'amirra kan jiraatu duumessaan haguugamee kan ture samiin urjii ifuutiin kan inni itti ifu lagichi guutee ture namallee ceesuu kan hin dandeenye itti hir'ate namni kan ce'u midhaan kan diraaqu asheetiin garaagaraa kan itti qaqqabu sagaleen qaqawweessaa sodaachisaan duumessi bokkaa namaa roobu sun itti hir'atee yeroo itti abaaboowwan gaarreeffanii fi tulluuwwan irratti mul'atan waqtii kana waan ta'eef isa kanaaf immoo uumama kana hundumaa fakkeenya kanaatiin bareechee tolche kan uume immoo Kiristoos waqtii kana keessa itti galateeffatama. Keessumaa waqtii tsiggee yookiin immoo warahaa tsiggee zamana tsiggee kana halkan keessa galgalaa kaasanii halkan guutuu waa'ee Kiristoosiin waa'ee arjummaa isaa waa'ee hojii dinqii harka isaa faarfachuudhaaf galata ogummaa isaa dinqisiifachuudhaan halkan abbooliin keenya luboonni waaqayyootiin galateeffachaa bulu jechaadha. Egaa ababaawwan garaagaraa gammoojjiiwwan keessatti akkuma jiru urgaa garaagaraa kan isaan qaban yeroo itti kanniisonni illee itti abaaboo kana guranii damma dammeessan ati immoo qulqullootaaf urgaa isaaniiti foolii isaaniiti kan jedhu qulqullichi Yaareed faaruu isaarratti akkuma inni faarfate lafa bareechee dachee bareechee miidhagsee abaaboo tsiggeetiin waqtii tsiggee kana samii duumessaan ture sana jijjiiree hurrii duumessa rooba cimaa bokkaa cimaa bubbee cimaa cabbii hamaa kan ture sana dabarsee Kiristoos ababaadhaan miidhagsuusaa waa'ee arjummaan Kiristoos ogummaan Kiristoos waqti itti dubbatamu jechaadha. Waqtiin abaaboo kun jechaadha. Egaa innis kadhannaawwan yookiin immoo galanni yeroo kana dhiyaatan waa'ee dhuma arjummaa Waaqayyoo waa'ee dhuma gaarummaa Waaqayyoo ilma namaa irratti arjummaan isaa hammam baay'ee akka ta'e hammam danuu yookiin immoo hedduu akka inni ta'e yeroo itti ilaalamudha. Bifa kanaatiin wanti yeroo kana gaa abbooliin keenya luboonni halkan irraa kaasanii galateeffachaa fi arjummaa Waaqayyootiin wal qabate waa'ee arjummaa Waaqayyoo bal'inaatiin yeroo isaan yookiin immoo tibba isaanitti Waaqayyootiin waaqeffatan. Egaa akkuma beekamu waqtiin kun waqtii abaaboo yookiin immoo warahaa tsiggee zamana tsiggee jedhameetu beekama. Tsiggeen maalidha kan jedhu ilaaluun nu barbaachisaa. Ka'umsi keenyas immoo ilmi namaa umuriin isaa akkuma margaa akkuma abaaboo
jedhee fakkeenya qulqullichi Daawit kaa'e kun maaliif kana jedhe kan jedhu yoo ilaallu tsiggee jechuudha abaaboo jechuudha. Waqtii lalisaa waqtii midhaan daraaree firiitti buusee isheetiiwwan garaagaraatti nyaatamu tsiggee jechuun jecha afaan Gi'izirraa Oromiffatti gaafa ilaallu abaaboo jecha. Walumaa gala waqtii abaabooti. Waqtiin kun waqtii abaabooti. Abaaboon kun egaa waa meeqa keessa darbeetu gara firiitti jijjiirama. Kanaan wal qabatee immoo fuduraawwan kuduraawwan ganna faca'anii fi ganna dhaabaman guddatanii waqtii itti firee kennuu eegalanidha. Ilmi namaa kanaatiin fakkeeffameera. Ilmi namaa akka margaa fi akka abaabootti kan inni fakkeeffame barri isaa umuriin isaa kanaan fakkeeffameera. Keessuma abaaboon ganama gaafa daraaru waaree booda garuu daraaraa isaa sana aduun yoo rukutanii buufata. Margi ganama fixeensa qabatee yeroo aduun ba'u fixeensi isaa sun irraatii harca'a. Irraatii harca'a jecha. Kanaaf egaa ilmi namaas kanaatiin fakkeeffame kan borii yaaduu qaba. Foonsaatiif jedhee lubbuusaa dagatee rakkoo keessa galuu akka hin qabu. Waa'ee amantaa dhiisuu akka hin qabu. Foonsaa caalsifatee lubbuusaa miidhuu akka hin qabnee fi amantaan jiraachuu akka qabu, amantaan deddeebi'uu akka qabu, karaa amantaarra oolu akka inni qabu kan nu barsiisudha jecha. Kan nu barsiisudha jecha. Kanaatiif egaa waqtiin kun waqtii abaaboo waan ta'edha. Uumamni hunduu keessumaa ilmaan namaa immoo arjummaa Waaqayyoo isaaf oole ganna sana keessa kan hin dabarre jira. Lulaan kan fudhatamu jira, bakakkaa qawweessaan kan du'u jira, rakkoo garaagaraa dabarsee ilmi namaa immoo arjummaa Waaqayyoo kanaan qaqqabsiise firii hojii isaa inni qotee inni baratee firiitti argatu waan ga'uudhaa fi waqtii abaaboo kana Waaqayyootiin galateeffataa jecha. Abbaan abaaboo kana, abbaan bokkaa, abbaan qilleensaa dachee dhisa malee samii utubaa malee kan dhaabe Kiristoos waan ta'eedhaaf yeroo kana waqtii Kiristoos itti galateeffatamu waqtii itti Waaqayyo itti waaqeffamu waan ta'eedhaaf waqtii abaaboo jedhameetu manni kiristaanaa keenya qooddee jirti. Kanatti aansuun immoo inni biraan waqtii kana keessa wantoonni yaadannu gurguddoon lama jira. Waqtii kana keessa Tsooma Tsiggee kan jedhamu ni jira. Mudaansi haadha keenya Qulqullittii Dubroo Maaramii ni jira. Isa kana kutaa lammaffaatiin kan waliin barannu ta'a. Kan nu barsiise kan nu gorsu Waaqa Abbootii keenyaaf galanni isaaf haa ta'u.